Ashama yoyya daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkam ooltan akkam bultan guyyaan irraa kun roobii sadaasa 18 barii 2020 odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamne jirra. Warri asittuu argamtan hedduu galatooma akka namni biraa odeeffannoo kan argatu yoo barbaadan qoqooda waliin nu ga'asin jechuu feena. Odeeffannoo guyyaa hardhaatii fi qopheeffanneen haala waraana naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiyyi jidduutti deemaa jiruu fi waraanni kun Oromoo fi Oromiyaa maalii ka jedhu xiinxalallee isin biraan gahuu deemna. Isin qofti haga sagantaan kun dhumatutti nu wajjin tura jidduu ammoo qoqooda yaada keessanillee nu barreessa isin jechuu barbaanna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Amma gara sagantaa keenya ka hardhaa odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu keessa matoota ka ta'anii isinitti himuu deemna. Waraanni naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiyyi jidduutti gaggeeffamaa jiruun raayyaan ittisa biyyaa injifannoolee gurguddoo argate jechuudhaan miidiyaan Itoophiyaa dubbachaa jirani. Mootummaan Itoophiyaa warri TPLF kan mo'atamaa jiru karaalee Meqeleetti geessan riqicha caccabsuu jalqabee jira jechaa jiru. Warri naannoo Tigraay ammoo waraana hagammaa gaggeeffamaa jiruu fi tarsiimoof jecha magaalota garii gad dhiisne jirra. Tigraay qiyaama warra waraana Abiyyi tahuu deemte jechuudhaan dubbatanii jiran. Haleellaa xayyaaraa kalee magaalaa Meqelee magaalaa guddittii naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffameen uummatii nagayaa namni lama dhumatee jira jechuudhaan warri mootummaa naannoo Tigraay ibsanii jiran. Karaa biraatiin ammoo mootummoonni gamtoomanii baqattoonni Itoophiyaa ka gara Suudaanii waraan kan jala dheessanii 30 olii darbuun dubbatame jira. Biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Abiy Ahmed gargaarsa baqattoota kanaaf baqattootaa fi akkasumas uummata miidhame miiliyoonii 1 olii ka gargaarsi namooma barbaadu gargaarsa irraa cufee jira. Hatattamaan gargaarsi namooma qorichaa fi nyaata akka argatanii mootummaan Itoophiyaa akka balbala banu mootummoonni gamtooman gaafatee jira. Miseensonni naannoo Tigraay yookaan ammoo dhalattoonni naannoo Tigraay kataanii ka waraana naga eegdota Itoophiyaa Somaalii keessa jiran 200 haga 400 ta'an qawween irra akka hiikame dhagame jira. Waraanni garii ka Itoophiyaa Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa waraana Tigraay irratti bobbaafamuu fi akka biyyattuu deebi'ee godhame jedha Reuters. Itoophiyaan lolaa naannoo Tigraay wajjin gootu keessa gargaarsa waraana 4,000 Suudaanii kibbaa irraa gaafattee jedhama. Dippiloomaasiin Abiy Ahmed faatii gaafa Afrikaa irrattu deeggarsa waraanatii fi biyyoota baha Afrikaa daawwachaa jiran milkii agarsiisaa hin jiru jedhamaa jira. Haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka malee akka yaaddessa tahee ka dubbatamaa jiru. Waraana kanaan duubatti Oromoon maal godhuu qabdi ka jedhu odeeffannoo ammaan tan jirtu ka lolaa isin biraan eegi geenne dubattu sanirratti xiyyeeffannee odeeffannoo sa'aatii kana isin dhiyeessuu dubatti garasitti deemna. Amma odeeffannoo jalqabaa ka arganne waan miidiyaa mootummaa Itoophiyaa haasawaa jiran irra waa takka 2-3 dubbanne achiin dubatti wanni Tigraay jetti dubbanne miidiyaaleen addunyaa maal akka jechaa jiran irra haasofne achiin dubattu gara xiinxalaa har'a jechuun dhimma Oromoo irratti xiyyeeffannee dubbachuu deemna. Odeeffannoon mootummaa Abiy irra baatu akka jechaa jirtutti raayyaan ittisa biyyaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa jiru. Injifannoon durattu deemsisaa amma jechuun raayyaan ittisa biyyaa gara Meqeleettu himala isaa jalqabee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaa dirree lixaatii fi dirree kibbaatiin injifannoo gurguddaa argatee jira. Karaa kibbaatiin magaalaa Allamaata akka daangaa naannoo Amaaraa irratti jirtu harka warra Hiwwaatii jala
baasee to'annoo jala galchee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Karaa lixaatiin ammoo raayyaan ittisa biyya haleela jechuun humnoota badii sigibgibee juntaa warri ittiin jedhu TPLF irratti dhaqqabseen magaalaa Shiree to'annee jirra jechuun isaanii dhagahame jira. Magaalaa Shiree kunni akkuma waraanii jalqabeen guyyaa tokkoffaa yookaan lammaffaa irratti magaalaa to'anne jedhee Biraanuu Jullaa Galalchaa dubbate. Haga saniin to'atamne har'a waan to'atamte fakkaatti mootummaan naannoo Tigraay amanee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanii raayyaa ittisa biyyaa ka gara Meqaleetti yaa'aa jiru karaa irraa cufuuf jechuun mootummaan naannoo Tigraay riqicha gurguddaa karaa Meqalee geessaa jiru cufee jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Warri mootummaa naannoo Tigraay riqichi caccabee yookaan ammoo caccabsine yookaan bakki karaan itti cufame riqichi cabuurra kan ka'e hin jiru jechuudhaan odeeffannoon mootummaan Abiy Ahmed dhiyeesse dharaa jechuudhaan balaaleffatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo milishoonni naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ka ammaan tana naannoo Tigraay adda addaa to'atee ofirraa qolachaa jira jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el televezyiinii naannoo Tigraay irratti dubbatanii jiran. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka dubbatetti waraanni Abiyyi ka dhufaa jiru kun Tigraay awwaala warra ta'uu deemte Tigraay qiyaama yookaan ammoo si'oolii azaaba warra ta'uu deemte jechuudhaan Tigroonni jiran ijoolleen xixiqqoos dabalatee biyyi isaanii kabaja isaaniitii fi akka falmatan yaamicha dhiyeessee jira. Magaalaa Allamaaxatii fi akkasumas magaalota lixa Tigraay lixattu arganii dhabuu ka amane pirezidaanti Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el magaalota kana ka gadhiisanii fi tarsimoo waraana akka ta'ee fi deebisanii gurmaayanii akka magaalaa kana qabatanillee dubbatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed karaa hundaanuu uummata Tigraay irratti lola banee uummata Tigraay jilbeeffachuu barbaada. Dargaggeessi Tigraay ka qawwee qabachuu danda'u hundinuu qawwee fudhatee waraana weerartu nu jilbeeffachiisuu fi nutti duule kana ofirraa dhowwuu qabna jechuudhaan dhaamsa dabarsee jira. Kun kanumaan odoo jiru mootummaan Abiy Ahmed waraanii naannoo Tigraay irratti gaggeeffamaa jiru ka nagayaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu kan dursa ka fayyadu yookaan bu'aa buusuu fi uummata Tigraay jechuudhaan dubbatee jira. Akka Abiy Ahmed Facebook isaa irratti barreessan uummati Tigraay yeroo ammaa kana qabdii waraanaa ta'uudhaan yookaan uummati Tigraay yeroo ammaan tana dararaa humna juntaa sigibgibii warri ittiin jiranii TPLF kana jalattu miidhamuudhaan adda durummaan gatii baasaa jira. Yoo adeemsi olaantummaa seeraa kabachiisuu guyyaa gabaabaa keessatti ka hojii irra ooltaanan jalqaba kabilisoome adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu kan irraa fayyadamu uummata Tigraay jechuudhaan barreessuudhaan ummati Tigraay akka sodaan isa hin seenne dubbata jira. Haasaan kunini haasaa kanaan durattu hoogganaan paartii Izeema Dr. Biraanuu Naggaa haasa'e wal fakkaata. Biraanuu Naggaa mootummaan Itoophiyaa ka dirqamee waraana kana itti seenee fi uummata Tigraay bilisoomsuu fi uummanni Tigraay shakkii tokko malee Itoophiyaa guutuu keessatti akka kabajaa fi jaalalaan jiraatuun namaaf barbaade filatee akka Itoophiyaa demokraatawaa keessa jiraatu ka ta'u jechuudhaan uummati Tigraay waraana kana adda durummaadhaan akka deeggaruu qabu torbaan tokkoon durattu pirezidaantiin hoogganaan Gimboot 7 Arbanyooch Gimbaarii ka ammaan kan hoogganaan olaanaan Izeema Dr. Biraanuu Naggaa dubbachuu gabaasuun kenna ni yaadatama. Akka haasani Abiyyiitii fi haasa jechuun Biraanuu Naggaa wal fakkaachuun maddii waraana kanaatii fi falaasamni waraana kana ka Izeemaa fi paartilee ilaalcha nafxanyaa deeggaran bira dhufe ta'uu mul'isaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin waraanni Tigraay irratti gaggeeffamee adda durummaadhaan ka gargaaru yookaan ammoo ka fayyadu deema uummata Tigraay jedhamee dubbatamaa jirullee ka adda durummaan miidhamaa jiru. Ka mootummaan Abiy Ahmed irratti xiyyeeffate uummata Tigraay jechuudhaan dhaabbileen addunyaa mootummaan gamtooman dabalatee dubbachaa jiru. Mootummaan gamtooman akka dubbachaa jirutti waraanni ammaan tana gaggeeffamaa jiru kun ummata miiliyoonii tokkooti oli ka gargaarsa namooma barbaadan naannoo Tigraay keessattu akka gargaarsa hin arganne godhee jira jechuudhaan dubbataa jiru.
Abiy Ahmed karaalee naannoo Tigraayitti geessaa ka gargaarsa namooma dhaqqabsuu fi hunda cufee jira. Yeroo ammaan tana uummanni naannoo Tigraay ifaa hin qabu, internet hin qabu, telefoon hin qabu. Uummanni naannoo Tigraay gargaarsa namoomatii fi qoricha isa barbaachisu hawwanii fi ijoolleen akka hin arganne godhamaa jira. Uummata naannoo Tigraay qofa osoo hin taane baqattoonni Eertiraa naannoo kan keessattu jiran waraana jidduutti qabamanii gargaarsa akka dhabanitti ka dubbataa jiru. Uummanni 35,000 ol yeroo ammaan tana waraana naannoo Tigraay irratti geggeeffamaa jiru kan irra baqachuudhaan Suudaanii gadaa jiran. Warri baqate kun waraana Itoophiyaa jala baqannee jedhanii yoo dubbatanillee Abiy Ahmed waraanni kun jechuun bu'aa uummata Tigraayitii fi uummata Tigraay walaboomsuuf yookaan bilisoomsuuf godhamaa jira jechuudhaani dubbatee jira. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed qoosaa dhiisi uummanni Tigraay ka baqate Suudaan jiru raayyaa ittisa biyya keetii fi waraansi gargaaruuf dhufe ka Eertiraa jala baqanne jechuudhaan miidiyaalee addunyaatti barreessaa jiran jechuudhaan qorattoonni gaafa Afrikaa tokko barreessaa jiran. Waraanni ammaan tana geggeeffamaa jiru kan naannoo Tigraay irratti baname kun naannoo Tigraayitii fi dhalattoota naannoo Tigraay irratti adda durummaadhaan kan xiyyeeffate jechuudhaan xiinxaltoonni hedduun yeroo ammaan tana dubbachaa jiran. Keessattuu yeroo ammaan tana yeroo awwaannisi naannoo Tigraay irratti miidhaa dinagdee guddaa dhaqqabsaa jirutti mootummaan Abiyyi gargaarsa addunyaatiin kan dhufe meeshaalee awwaannisaa to'achuu fi gargaara naannoo Tigraay dhoowwachuun akkasumas gargaarsa dhukkuba koronaatiin walitti hidhate uummata Tigraay dhoowwachuudhaan boba'aan akka naannoo kan seenne godhuudhaan midhaan nyaataa fi gargaarsi namooma ka seeftineetii mootummoota gamtooman irraa kennaman naannoo Tigraay akka hin seenne godhuudhaan mootummaan Abiy Ahmed diinummaa uummata Tigraayitii fi qabu agarsiisee jira jedhamee dubbatamee jira. Mootummaan kun bishaan qulqulluu magaalaa Maqalee fi baafamaa turus akka dhaabbatu godhee jira. Baajetii mootummaan naannoo federaalii irra Tigraay fi kennamullee irra akka muree kadhagamaa jiru. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed karaa Feesbuukiitiin dhaamsa har'a barreessanii mootummaan isaa baqattoota karaa Suudaanii jiran deebisee qubachiisuu fi akkasumas uummata Tigraay irratti tarkaanfilee xiyyeeffatan hunda akka balaaleffatu dubbatee jira. Kunin kanumaan odoo jiru karaa biraatiin ammoo odeeffannoon Somaaliyaa irra dhufaa jirtu akka dubbatutti qaama naga eegdota gamtaa Afrikaa kataanii waraanii Itoophiyaa kaasuu Somaaliyaatti bobba'an keessa namni 200 haga 400 ta'anii dhalattoonni naannoo Tigraay qawwee hiikkatanii akka kaampii waraanaa keessa hin baane godhamaa jiran. Warri naannoo Tigraayitti dhalatanii ka qawwee hiikkatanii daahoo waraanaa keessa hin baane godhaman kun keessa garii warra hooggantoonni akka jirani Reuters diplomaatota 4 waabeeffachuudhaani ka gabaas. Reuters akka jedhutti yeroo ammaan tana looginii dhalattoota Tigraay irratti mootummaan Itoophiyaa hin godhamu jedhee yoo dubbataa jiraatullee gorsaa jechuun dhimma nageenyatii fi tasgabbii ka Afrikaa ka Komishineer Afrikaa kan tahe dhalata naannoo Tigraay ari'amee jira. Yeroo ammaan tana miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ka ergamsa mootummoota gamtoomanii nagaa buusuu fi Somaalitti bobba'an irratti dhalattoota Tigraay irratti dhiibbaan guddaan godhamaa jira. Akka bobbaa waraanaa keessatti hirmaanne qawwan irraa hiikame yeroo ammaan tana akka dahoo warra irra hin baane godhamaa jiran jechuudhaan dubbatee jira. Akka namni mootummaa Itoophiyaa dhimma isaa hordofu dippiloomatii maqaadhaan hin barbaanne tokko Rooyitersitti himeef yeroo ammaan tana filannoon naannoo biyya Somaaliyaa geggeeffamaa jiru yeroo duuli Al-Shabaab irratti banamaa jirutti waraana kankee nama 200 fi haga 400 ta'u qawwee irraa hiittee kaampiitu deebistee hoogganaanii ajaja waraana kanaatiin qawwee kalafkaa mana hin bahin yookaan daahoo hin bahin jechuun dhiibban inni shororkeessitoota loluu irratti qabu maal akka ta'u isinitti haa mul'atu jechuudhaan dippiloomaatonni kunniin duulii uummata yookaan dhalattoota naannoo Tigraay irratti godhamaa jiru waraana ammaan tana shororkeessitoota Somaalii ka Al-Shabaab irratti geggeessaa jiru ka dadhabsu ta'ullee dubbatee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan adda durummaadhaan dhalattoota naannoo Tigraay ka waraanaa fi bakka adda addaa keessa jiran irratti miidhaa dhaqqabsaa jira jechuudhaan Reuters dippiloomaatota kan waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Gamtaan Awurooppaa dhalattoota saba tokko irratti xiyyeeffatame ololii miidiyaa hojjetamuu fi saba tokko irratti xiyyeeffate badiini godhamu yaaddessaadha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa fi qaamii wal lolu duulama qaballeessitii fi saba xureessuu irra akka qusatu gaafatee jira. Dhimma Somaalee ka'amii somittuu yoo deebinu Reuters akka inni gabaasetti mootummaan Itoophiyaa hidhattoota warra raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kan dhalattoota Tigraay qawwee irraa hiikuu qofa osoo hin taane waraan isaa ka'achi jiran gaarii isaanii waraana naannoo Tigraay waliin godhaa jiruu fi waan barbaadu Somaaliyaa keessa akka baasee
dubbat. Reuters kana walittu Donald Trump pirezidaantiin Ameerikaalleen waraana isaa Somaaliyaa keessa baasaa jedhee dubbachuun isaa yeroo ammaan tana wayita Somaaliin filannoo godhachuu fi qophaawaa jirtu kana Al-Shabaabii gargaaruu danda'a jechuudhaani akkasittuu sodaa dippiloomaatonni qabanii dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo waraana irraa xiqqoo waa takka lama haa dubbannuti. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Tigraay haaraawni dhalate ammumaan tanayyuu wal dhabuu jalqabanii jiran. Haala ammaan tana deemaa jiruun naannoo Amaaraatii fi mootummaan Abiy Ahmed gama tokkoon taanii waraana naannoo Tigraay irrattuu banuu deemanii karaa waraanaatiin injifachuu yookaan ammoo Maqaleellee to'achuu danda'an. Haa ta'uutii malee lola injifatan jechuun walumaa galattuu waraana mo'atan jechuu miti. Dirree waraana irrattu nama ijjeessu magaalaa qabachuu danda'ama. Lolii kun inni gara lola riphee loltummaattuu deemuu danda'a. Naannoon Tigraay gaarreen qabduu fi humna hidhatee gahaa fi meeshaalee gahaa waan qabanii fi uummatallee ammallee deeggarsu waan qabaniif warri TPLF ka magaalota dhabee yookaan ammoo to'atam riphee loltummaadhaan lola jalqabuu hin oolamu waan jedhamutu jira. Tigraayittuu kootta malee akka dhuftan beeytan malee akka baatan hin beeytan ka jedhe pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Tigraay isinii fi qiyaama ta'uu deemte jechuudhaan har'a dhaadatee jira. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mo'atamuu ni mala. Waraanni isaas magaalaa keessanii bahuu ni mala. Garuu waraana riphee loltummaa dheerattuu geggeeffamuu qaba. Abiy Ahmed yoo injifannoo waraanallee argate falli Itoophiyaa ka jiru takka federeeshinii sabaa fi sablammii ka ammaan jirtu kana tuqamuu hin qabdu. Federeeshinii kana akka tursanii fi sabaa fi sablammiin hundinuu yaada federeeshinii kan jalattu araaraa fi marii akka godhuu qabanii dippiloomatiin mootummaa Ameerikaanii duraanii ka dubbatan. Dippiloomatiin kun inni Herman Cohen jedhama bara 1991 konfiraansii London ka jedhamu ka magaalaa Londonittuu geggeeffame gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam aangoo irra ari'ame warri Ihaadig aangootti dhufe ka haala sun mijeesse. Rakkoo Itoophiyaa ka siyaasaa kan keessa mallee ittiin bayan marii qofa federeeshinii ammaan jirtu kana kabajuudha. Federeeshinii kan kabajani naannoleen sabaaf sablammiin mirga guutuu akka argattu godhuudha. Kanaafuu dippiloomaatonni addunyaa dhaabbileen addunyaati fi mootummoonni gamtoomanii fi Ameerikaa fi Awurooppaan mootummaan Abiy Ahmed federeeshinii ammaan tana jirtu akka hin diigne fi warra Tigraayitii fi warra hunda wajjinu akka marii keessa seenu dhiibbaan irratti godhamuu qaba jechuudhaan Herman Cohen akkasitti dubbate jira. Herman Cohen mootummaan kun injifannoo karaa waraanaatiin arganne jedhee yaadulle injifannoon qawweedhaan argatame kun injifannoo yeroo gabaabduu malee gaafileen rakkoo Itoophiyaa ka bu'uuraa ka hundee yoo furanne yookaan inni kan biyyattii sun gara ce'umsaa nagaa qabuu fi ce'umsaa waaraattuu hin deemtu. Kanaafuu dippiloomaatonni addunyaa araarii barbaachisummaa araara barbaachisummaa wal mari'achuu fi barbaachisummaa nagaa buusuu irrattu xiyyeeffachuudhaan akka jechuun Hewahaatii fi qaama birallee wajjin mootummaan Itoophiyaa mari'achuu qabu. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaatii fi dhaabbileen addunyaa adda addaa dhiibbaa godhuu akka qabani Herman Cohen ka barreesse jira. Waraanni naannoo Tigraay irrattuu geggeeffamaa jiru odeeffannoo duratti jalqabe dhiisanitti deebi'a. Waraanni naannoo Tigraay irrattuu geggeeffamaa jiru qaama naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay haarawaa bulchuu fi dhaabbate jidduutti walitti bu'iinsa uumaa jira ammumaan tanaayyuu irraa jalqabe. Mootummaan naannoo Tigraayitii fi dhaabbate haarawattuu jira ka Dr. Mulu Naggaa hogganu. Mootummaan kun inni command post naannoo Tigraay bulchuu kamani marii federeeshinii yookaan ammoo paarlaamaan Itoophiyaa hundeesse wajjidhaan ta'uudhaan naannoo Tigraay akka bulchuu fi ka dhaabbate. Akka odeeffannoo command post kanaa fi akkasumas hoggansi naannoo Tigraay haarawaa Dr. Mulu Naggaatiin dhaabbate jedhutti naannoleen mootummaa Hiwahaatii jala bilisa baate ofiin of bulchuu jalqabdi caasalee mootummaa deebisnee diriirsuu jalqabnaa jedhe jira. Naannoleen hagammaan tanattu bilisa bayanii Tigraay karaa lixaatii fi Tigraay karaa kibbaa yoo taatu naannoo kan keessatti caasaa mootummaa Tigraay dhaabuudhaan
haga magaalonni akka Adwaa, Addigraatii fi Meqelee fa'aati hin bilisoomin naannoo jechuun bilisoomte kanirra bulchuu akka jalqabani ka dubbataa jiru. Dr. Muluu Naggaa fa'aati yeroo ammaan tana mootummaa warra baqaanii Finfinnee irraa Tigraahii bulchaa jira. Dhiyoo kanatti bakka caasaleen mootummaa naannoo Tigraahii haarawaa itti dhaabbatu keessa akka naannoo Tigraahii bulchuu barbaadan dubbatanii jirani. Haa ta'uutii malee bakki bilisa bayane kunini naannoon Tigraahii lixaa ka jedhamtu Walqaayit Tsegedee Humara yookaan ammoo jechuun Tsellemt naannoo Amaaraati bulchiinsa naannoo Tigraahii haarawaa jalatti deebi'uu hin qabu jechaa jirani. Warri Amaaraa keessattuu warri Biltsiginna Amaaraatii fi Aabinii akka dubbachaa jiranitti naannoon jechuun Walqaayit Tsegedee fi naannoon Raayyaa kunini naannoo Tigraahii jalatti buluu hin qabu. Naannoon kun deebi'ee naannoo Amaaraa jalatti dhuunfatamuu yookaan Amaaraa jalatti buluu qaba yookaan bulchiinsa addaa kan yeroo kan naannoo kan bulchu ka addattu ka Tigraahii Meqelee irraa yookaan Addigraat yookaan ammoo Adwaa irraa bilisa ta'ettu naannoo kan bulchu qaba. Naannoon kun adda durummaadhaan Amaaraa jalatti deebi'uu qaba jechuutu jirani. Warri Tigraahii namni akka jechuun paartii Fenqil hoogganaa ture jechuun Yimaanee Nuguseetii fi akkasumas warri paartii Tigraay Dimokiraasawii paartii faatii hundinuyyuu yaada naannolee Tigraahii muranii Amaaraa jalatti galchuu kana deeggaraa hin jiranii yookaan fudhachaa hin jiranii. Duula Abiy Ahmed Tigraay Hiwaat irratti geggeessaa jiru. Deeggaramullee duula jechuun lafa Tigraahii bakka 2-3 muranii Amaaraa jalattuu galchinaa jedhan kana fudhachaa hin jirani. Kun ammumaan tanaayyuu falmii uumtee jirti. Dhimma kana wajjin akka rakkachaa jiru waajjirri komaandee poostii naannoo Tigraahii bulchuu fi dhaabbate. Waajjirri kunin yeroo ammaan tanatti ejjannoo naannoo Tigraahiitii fi ejjannoo naannoo Tigraay jechuun mootummaa haarawaa dhaabbate kan Muluu Naggaa kanaa fi mootummaa jechuun naannoo Amaaraatii fi warri Biltsiginnaatii fi Aabin kan ittiin deeman irraa addi yaada tahee niwutiraalii yaada tahee yaada jiddu galeessaa ka qaama lachuun fi hin golle qabachuu barbaadanii. Haa ta'uuti malee warri naannoo Amaaraa kunin yeroo ammaan tanatti gaafiin keenya deebi'uu qabdi jechaa jiranii. Lafti nu barbaanne bilisoomsine jirra yoo akkas hin taane naannoo biraa Tigraahii mo'achuu fi wareegamii nu kaffallu hin jiru jechaa dubbachaa jiranii. Karaa kanaan waan gosa kanattuu godhamaa jira. Akkaataan dubbiin kun itti deemtu hordofne laallee yeroo yeroon dhiyeessuun taha. Akka ammaan tana hubatamaa jirutti naannoon Tigraahii qaamii bulchuu haarawaa fi naannoo Amaaraa warri bulchu lamaan addaan walitti bu'uu hin oolle yookaan ammoo wal dhabaa jiranii. Wal warraa kunini amma gaafa Tigraahii kufte ammallee Tigraahii fi Amaaraa walitti deebi'a. Yookaan ammoo Abiy Ahmed dhiyoo kana naannoo bilisa baatee Humaraa fa'aa Daanshaa fa'aa qirqira jedhani magaala tokko naannoo gosa kana Walqaayitiif Tsegedee naannoo qabdu kana Tigraahii lixaa jedhee yaame. Tigraahii lixaa akkam jetta naannoon kun Walqaayitidha Tsegedeedha maqaa qabdi lafa Amaaraati Goondarii turanii akkasittuu yaamuu qabda. Dhiifama gaafadhi jedhanii akka malee dallansuu guddaa uume. Ammaan tana warri kunini bulchiinsi naannoo Tigraahii haarawni dhaabbate ka komaandii poostii haarawaa naannoo Tigraahii bulchuu waliin dhaabbate. Caasalee mootummaa naannoo kan keessatti diriirsaa jedhee eeginni ibsa baasen dubattu warri Amaaraa waan kana falma naannoon kun naannoo Amaaraa jala galuu qabdi yookaan ammoo naannoof danda'a taate bulchuu qaba ka jedhu warri komaandii poostiitiif Abiy Ahmed haala ammaan tan jiruun waraan ka geggeessaa jirru naannoo Tigraay yookaan uummata Tigraay qofa osoo hin taane humna badii sigibgib junta warri ittiin jedhu yookaan ammoo warra harmaadhaa cinnee akkasaan ittiin jedhan Hiwaatii qofa irratti xiyyeeffannaa jechaa jiranii. Akkaataan rakkoon kun ittiin furamu hin beekamne garuu rakkoon kun rakkoo guddaa ta'uu hin oolle. Warri siyaasa Amaaraa karaa tokkoon warra Tigraay illee itti duulaa jira. Karaa tokkoon ammoo warri isaan wajjin ta'e Hiwaatii irratti duulaa jiru. Ka Dr. Muluu Naggaa kaawwamni Tigraahii bulchi jedhamee muudame kana isaanillee dura dhaabbachaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo warri naannoo kana keessattuu mirga ofiitii fi qabsaawaa jiranillee itti duulaa jiranii. Warra sun keessaa tokkinni Radeepaa paartii jedhamu. Radeepaa jechuun Raayyaa Demokiraasawii paartii. Paartii Demokiraatawaa Raayyaa jedhama. Raayyaan Amaaraa miti, raayyaan Tigree miti, raayyaan raayyuma Amaaraa jalatti hin bulu, Tigree jalatti hin bulu, raayyaan uummata of danda'e Radeepaan raayyaa hoogganaa jedhameeti ka dubbatamaa jiru.
beekamtii qaba warri kun jechuun boordii filannoo Itoophiyaallee birattu paartii galmaahee paartii mirgaa uummata raayyatii fi qabsaa'u uummati raayyaa hiree ofii ofiin akka inni murteeffatu gaafiin isaa adda durummaan raayyaan Amaaraa miti raayyaan Tigreedha raayyaan raayyuma yaada jedhu qabani raayyaan raayyuma jechuun yaada raayyaan Oromoodha jedhu ka gosa durii Oromoon qabdus ni warri Oromoon lufiin jechuun barbaadu Amaaraan lufiin jechuun barbaadu Tigree lufiin jechuun barbaadu raayyaan raayyumaa jedhama warri raayyaan Tigree jedhuu fi raayyaan Amaaraa jedhu jidduu keessa jirani warri kanatti jechuun ilaalchi isaanii raayyaan adda ka jedhu ka Oromootu dhiyaata jedhame namni adda addaa deeggaraa turan aktivistoota Oromoo keessa kan inni raayyaa akka gaarii beeku Yaayyaa Bashiriiti yeroo tokko gaafiif deebii waan waliin goonullee ejjannoo kana Oromoon deeggaruu qaba raayyaan raayyumaa ka jedhu kana warri raayyaan raayyumaa kunini ammaan tanammoo mootummaan naannoo Amaaraa dhaabbanni kun dhaabbata shoror keessatti jedhanii akkasitti akka inni galmaahu carraaqaa jiranii dhaabbata kan rukuchiisanii raayyaan raayyumaan akka inni bade radeeppaan akka inni bade raayyaan Amaarumaa yookaan raayyaan Amaaraa jedhame akka naannoo Amaaraa jalattu galu dhiibbaa guddaa godhaa jiranii dhiyoo kana magaalaa Allamaaxaa keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoonni Amaaraa hedduutti dhumate nama 1000 oli akka maddeen naannoo Amaaraa haasawanii nama 1000 hedduutti dhumatee jedhamaa jira odeeffannoo kana ka kenne akka warri raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo fi milishootaa fi humni adda naannoo Amaaraa dhumate ka godhe warra jechuun ka godhe warra Radeeppaa yookaan ammoo warra raayyaa Dimokiraatawaa paartii Dimokiraatawaa raayyaa kanatti odeeffannoo dabarsee diinaa fi kenne warri kun ergamtoota Tihnek yookaan ammoo adda bilisummaa uummata Tigraahii jechuudhaan yeroo ammaan tana akkasitti himachaa jiranii naannoon Amaaraa jechuun lafa Tigraahii kana Hiwahaatii yookaan ammoo Tihnek dhaabu warri jedhu wal dhabuu qofa osoo hin taane wanni nama ajaa'ibu maqaan jibbiinsaa ka warri Hiwahaatitti yaamu Tihnek jedhama Tigraay Hizboch Netsaannet Gimbaar jedhanii itti yaamani maqaa jibbiinsati garuu maquma warraati yoo Amaariffaatti deebi'u Hizbaawi Wayyaanee Haarannet Tigraay maqaa warraa ka afaan Tigriinyaa Wayyaanee jechuun sochiin kun sochii Oromootidha waan kan yeroo hedduu haasawe sochiin kun sochii raayyaa ture bara 1943 Haile Sillaasee irrattu ka lolani raayyaa Oromoo waajaa warra ta'e dhumuuga naannoo san carcarii Mahooni jedhama naannoo kanattu jechuun Haile Sillaasee irrattu fincilanii warri kun haga meeqalee deemanii meeqalee bilisoomsanii gaafa jechuun Xaaliyaanii biyya Itoophiyaa irraa baatee Ingiliizii dhufsuun achiin dubatti waraanni Ingiliizaa Eden biyya jechuun Yemen jedhamturraa xayyaaraan dhufanii warri raayyaa qotee bulaa barbadeessanii achiin dubattu Haile Sillaasee Tigraayitti deebisan. Haile Sillaasee Tigraayitti deebisanii sochiin sun sochii qotee bultootaa fi horsiisee bultoota raayyaa ture horsiisee bultoota raayyaa ture. Ihaadig bara 1974 keessa gaafa dhalate jechuun warri Tigraay Marxist Leninist Tigraay Mahalilit dhaabbataa jedhamutu jira Tigraay Netsaannet Gimbaar dhaabbataa jedhamutu jira Mallas Zeenaawii fa'aati dhufanii yeroo sanii seenaa waan barbaadanii fi seenaa diddaa seenaa jechuun warra raayyaa Oromoo kan maqaa warrattu jira maqaan warri suni Wayyaanee jedhama Wayyaanee jechuun maqaa sochii raayyaa Oromoo ka Tigraay keessa ture achiin dubatti maqaa የትግራይ ህዝቦች ነጻነት ግንባር ከጀሩ ture Tihnek waan mugos kanat maqaa kanirra fuudhanii ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ግንባር ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ግንባር maqaan jechuun maqaa Oromoo san of keessaa qaba bal'inaan yoo seenaa kan dubbisu barbaadan kitaaba Dr. Gabru Tarreqeen yaa hayyoota naannoon Tigraay qabdu keessa adda durummaan nan beekamu kitaaba kan keessa seenaan kun akka malee haasawama qabsoo uummatii Oromoo raayyaa naannoo Tigraayitii fi godhee fi maqaa Wayyaanee keessatti bakki isaan qabanii rezistaansii keessatti akkamiin akka isaan dhufan Tigraahii warri Hiwahaat maqaa warraa akkamiin akka inni fudhate akka gaarii bal'isee barreessee haasawa waan sana achi dubbisuu barbaadanii naannoon Amaaraa Tihnek jettee amtii warra kana isaan ammoo Hizbaawi Wayyaanee Haarannet Tigraahii TPLF afaan Ingilishtiin akkasittuu yaamama adda bilisummaa uummata Tigraahii afaan Oromootiin wanni nama ajaa'ibu warri biltsiginnaa ka Oromoo biltsiginnaan Oromoo ammaan tan jechuun Tihnek maqaa jedhutu fayyadamti maquma naannoo Amaaraa sanittuu fayyadamti maal jennaan waraanii kunini kaayoon isaa akeekiisa wanti hundinuu naannoo Amaaraa irraa dhufe kanaaf Addis Waraggaa faati Cunduur Shimallis Abdiisaa faati mootummaan naannoo Oromiyaa media isaatiin wanni itti fayyadamtuftinu waan naannoo Amaaraa irraa dhufe maal jennaan warri kun
ideologically yaad hin qabani, falaasam hin qabani, galma hin qabani, kaayoo hin qabani, seenaa Itoophiyaa hin beekani, seenaa Oromoo hin beekani, kaayoo waan tokko hin qaban. Wa hunda hordoftoota. Opinion Oromoo hundayyuu nama nam jala deemte harree jechuun fe'iinsa dhaaniti. Yeroo hunda yaada waan takka hin qabdu. Abiy Ahmed wanni inni yaada Itoophiyaa wajjin rakkatee wanni jedhuuf yaada mataa isaa, yaada Oromooti ka Oromoo hin fudhatu, falaasama addunyaa biraa hin qabu. Yaaduma Itoophiyaa dullacha hamaa jechuun nafxanyoota isaan fudhate saniin fiiga. Opinion wanni jedhamu cuftin yaada mataa hin qabdu. Waraana kana irratti haa ta'u, misooma irratti haa ta'u, nagaa irratti haa ta'u, seenaa Itoophiyaa irratti haa ta'u, walitti dhufeenya ta'u, heegara Itoophiyaa irratti wanni hundinuu yoo karaa Minilikii kaasanii ittiin deeman malee yaada haaraa maddisiisuu hin danda'an. Namni yaada haaraa maddisiisu ka Oromoo ofitti hundeessan. Jawaar Muhammad fa maqana garbaa fa wanni warri jibbuu fi waanuma akkasii kanaa fi wanni amma mul'achaa jiru yoo naannoo Tigraahii waraana nu cabsan taate waraana riphee lolaa dheerattu geggeeffamuu deema. Waraana riphee lolaa sunini gaafini dhumatu beekamu warra dippiloomaatota addunyaa mariin baay'ee barbaachisaadha jechaa jiranii waraanaan duubatti iyyuu adoo Abiy Ahmed injifatee bahillee Abiy Ahmed injifatee yoo deemuyyuu naannoo Tigraahii haarawaa dhalachuu deemtuu fi bulchiinsi naannoo Amaaraa jidduutti lafirrattu wal dhabiinsa hedduu hamaattu jira. Maal jennaan naannoon Amaaraa waraana kana warra jechuun naannoo Tigraahii bulchaa jiru mo'achuu qofa hin taane lafa Tigraahii akka fedhani ka dubbatamaa jiru lafa Tigraahii kamisa ka lixa Tigraahittu Tigraahii lixattu argamtuu fi akkasumas Tigraahii kibbattu argamtu lafa raayyaa kan hundaayyuu barbaadanii kuni warra walittu boosu waan hin oolle jedhamee yaadamaa ture. Keessattuu garee raayyaan raayyumaaf hin jedhu raadeeppa warri kan hundaa warri Amaaraa akka barbadeessu barbaadu ammumaan tanirraayyuu kaasanii dubbachaa jiran. Odeeffannoo biraatiin ammoo karaa dippiloomaasiitiin mootummaan Abiy Ahmed waraana kanaa fi deeggarsi inni barbaaduu fi biyyoota gaafa Afrikaattuu godhe fudhatama dhabee jira. Dammaqaa Mokkonnin itti aanan muummicha ministeera Itoophiyaa fi ministeera haajaa alaa biyyoota akka DRC Democratic Republic of Congo, Uganda fi akkasumas Kenya akka daawwate Rwanda illee dabalate jechuudha. Biyyoonni kun hundinuu waraanii kun karaa nagaatii fi karaa mariitiin akka inni furatu dhiibbaa godhaa jiranillee Itoophiyaan olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti marii qaamii sadaffaan geggeessuu fi qaamii wal mari'atulleen wal waraansilleen hin jiru jette akka diddee ka dhagahame jiru. Biyyoonni yaamicha araaraatii fi yaamicha araaraa dhiyeessaa jiran keessaa Jabuutiinis rakkoon Itoophiyaa keessaa akka karaa araaraatii fi nagayaaf mariin furatu yaamicha dhiyeessitee jirti. Hogganaan paartii falmitoota Somaalilaandis waraanii ammaan tana geggeeffamaa jiru kan naannoo Tigraahii wajjin mootummaan Abiy Ahmed itti jiru karaa nagaatiin akka furatu yaamicha dhiyeessee jira. Noobelii nagayaa argachuu fi waraana godhuun waliin hin deemtu ka jedhe hogganaan paartii naannoo Somaalilaandii kunini Itoophiyaan rakkoo qabdu marii fi nagayaan furachuun Itoophiyaa fi gaafa Afrikaattillee gargaara jedhamee dubbatame jira. Karaa biraatiin ammoo gargaarsi waraana mootummaan Abiy Ahmed Suudaanii kibbaa irraa argachuu fi barbaade hin taane. Suudaan kibbaa yeroo ammaan tana rakkoo dinagdee hamaa qabdi. Boba'aan addunyaa irratti gad bu'ee jira. Isiin wal waraansi jirti. Kanaafuu Suudaaniin kibbaa waraana 4,000 kan mootummaan Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraay irratti geggeessaa jiruu fi barbaade dhiyeessuu hin dandeette jechuudhaaf dippiloomaatotaa fi miidiyaan Afrikaa hedduun barreessaa jiran. Mootummaan Abiy Ahmed waraana isaa kan Soomaaliyaa jiru ka AMISOM irraa garii isaanii lola naannoo Tigraay wajjin geggeessaa jiruuf itti fayyadamuu fi gara biyyattu akka deebise maddeen oduu Reuters fi Associated Press ka gabaasan. Karaa biraatiin ammoo Eertiraan guutumaa guututti waraana Itoophiyaa keessa seente lafa Eertiraa waraanii Abiy Ahmed akka itti fayyadamaa jiruu fi Eertiraan karaa lixaatii fi karaa jechuun kaabatiin waraana naannoo Tigraay irratti banuun ishee akka mirkanaa'e miidiyaan addunyaa dubbachaa jiranii haleellaa Eertiraan naannoo Tigraay irratti goote haaloo bahuu fi warri Tigraay misaayilii karaa magaalaa guddittii Eertiraa Asmaraattu darbachuu warra torbaanuma kan keessa gabaasne turre. Karaa biraatiin ammoo shaakalli waraana ka humna xayyaaraa Suudaaniitii fi Misrii magaalaa Marwaa ka qarqara magaalaa Khartumii keessa akkuma itti fufettu jira. Shaakalli waraana kunini Risa Abbayyaa tokko jedhamee moggaafamee jira.
Raakalli kun yeroo Misrii fi Suudaanii dhimma laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan wal dhabaa jiranii haasawaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti kan ijaarame hidha guddichaa dhoosuu dandeettu jedhe eegii godhameen duubattu akka tahee kan dhagamaa jiru. Waraanni haga ammaan tana gaggeeffamaa jiru irratti lammiileen nagayaa baay'een akka miidhamanii namni kuma hedduu qaama lachuurraa akka du'ee fi uummatii kuma 30 oli gara Suudaaniitti akka baqatee kan dhagamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa haala dhiyeessuu fi ta'uu fi balbala karaa Tigraayitti seensu hunda akka inni banuu qabu mootummoonni gamtooman gaafatanii jiran. Haalli baqattoota Itoophiyaa Suudaanii keessattuu baqatanii jiranii akka malee yaaddessaan ta'uulleen himamee jira. Odeeffannoo waraanaatiin walittuu qabatee dhaabbanni Noobeelii Nagayaa Abiy Ahmedii fi kenne haalii waraana naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru akka malee akka yaaddessaa ta'e dubbachuudhaan Abiy Ahmedii hatattamaan waraana kan dhaabuudhaan marii qaama ittiin wal lolaa jiru wajjin akka inni godhuu qabu ka dubbatamaa jiru. Oduun Reuters bara kana akka gabaasetti Noobeeliin Nagayaa ka bara kana ji'a tokkodhaan. Ji'a tokko torbaanii sadiidhaan dubatti kennamu deema. Guyyaan Noobeeliin kun inni itti kennamu muuddee 10 bara 2020 magaalaa Noorweey gudditti Oslo keessattuu akkaataa Reuters ka gabaasaa jiru. Waraanni Abiy Ahmed naannoo Tigraay irratti bane gaaddisa hama Noobeelii Nagayaa kan irratti dhiisee jira. Kabajni ayyaana kan Noobeelii ka bara kana waan waraana Abiyyiitidhaan mata duree suniidhaan akka liqeeffamuu danda'amu ka dubbatamaa jiru jechuudha. Reuters gabaasaa jira. Reuters namni Noobeelii Nagayaa argate muummichi ministeera Itoophiyaa karaa Eertiraa wajjin uume jedhamee badhaafame biyya isaa gara wal waraansattu geessuun dhaabbata Noobeelii kennee fi mataa bowwoo fi saalfii guddaa tahee jira jechuudhaan dubbatee jira. Reuters yeroo ammaan tana akka gabaasetti warri jechuun Noobeelii Abiy Ahmedii fi kenne akka malee akka saalfatee ka dubbatan. Kana walittuu qabatee Noobeeliin maqaan badee yookaan ammoo Noobeeliin xuraa'ee ammaan duubattu deebi'ee qulqullaawaa Noobeelii Nagayaa irraa Noobeeliin kun Noobeelii waraanaa tahee jira wanni jedhamulleen akkasumattuu barreeffamaa jira. Gaazexoonni garii Abiy Ahmedittu qoosaa jiranii Noobeeliin Abiy Ahmed najiseesse yookaan ammoo ajeesse yoom deebi'ee qulqullaawaa xaharaa jechaa jiranii ammaan booda Noobeelii Nagayaa ka jedhu gati dhabdee jirti. Abiy Ahmed nama jechuun gantummaa guddaa kaayoo Noobeelii irrattu godhe Noobeeliin ammaan duubattu nama kennamuu fi qoratu malee muddamsuun Noobeelii akkasii kennuun salphii yookaan ammoo salphina akkasii fidaa jechuudhaan muuxannoo Abiy Ahmediitii fi hoggantuu biyya Myanmar yookaan Barmaa kataate Aung San Suu Kyi walitti qabanii ammaan tana irraa dubbachaa jiranii. Abiy Ahmed dhaabbata Noobeeliitii fi akkasumas qaama addunyaatiin wanni Tigraay keessatti godhamaa jiru waraanatti adeemsa nagaa kabachiisuu waan taateef yeroo nuu kenna dhiyoo kanattu waraanii wanti amma deemaa jiru kun nagayaan furachuu deemaa jedhee dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed baqattoonni Itoophiyaa ka biyya alaa jiranii akka waraanaa fi maallaqa guuranii dirqisiisaa jira jedhamee jira. Kunin ka ibsame warri baqattoota Itoophiyaa ka biyya alaa kan akka German, Czech, Poland akkasumas biyyoota gamtaa Awurooppaa adda addaa keessa jiraatanii maallaqa akka baankiin buusamu xalayaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa irraa gara jechuun ambaasaadera Itoophiyaa ka Jarmanii Mulu Salamoonitti eegi barreeffame saaxilameen duubattidha. Biyya adda addaa keessa kan jiranii dhalattoonni Itoophiyaa karaa adda addaatiin gurmaahanii waraana kanaaf akka maallaqa erganii mootummaan Itoophiyaa gaafachaa ture. Waraana fi haa ta'uuti wantoota adda addaatii fi maallaqa erguun kan beekamu kan jedhanii xiinxaltoonni biyya xiinxaltoonni dhimma kan laalanii yeroo garii seeronni biyya Awurooppaa adda addaa gochoota gos kana ka waraana yookaan ammoo wal waraansa fi maallaqa buusan haalli inni itti ittisuu danda'u akka jiru ka dubbatamaa jiru.
Bakka buutuni Minnesota fi miseensi Koongireesii Ameerikaa Ilhaan Umar Feesbuukini waraana Itoophiyaa keessatti gocha jibbiinsa irrattu xiyyeeffatee propoogaandaa godhamaa jiru dhaabuu hin dandeenye jechuudhaani Feesbuukidhaa fi xalayaa balaaleffannaa barreessee jirti. Ilhaan Umar Feesbuukin yeroo hedduu dubbii jibbiinsa hammeenyatii fi olola gosaa fi amantii irrattu xiyyeeffatu to'achuu dhabuudhaani balaan akka buutu godha. Fakkeenyaaf biyya Barmaa yookaan ammoo Miyaanmaar keessatti uummata Musliimaa Rohinjaa jedhamu irratti miidhaan guddaan dhaqqabe olola Facebook irraa kan madde jettu Ilhaan Umar yeroo ammaan tana olola maqaballeessi jibbiinsi saba irrattu xiyyeeffate jibbiinsa amantii ka Itoophiyaa keessattu geggeeffamaa jiruuni badiini guddaan dhaqqabaa jirti jechuudhaani Feesbuukini wantoota Facebook irratti deeman akka to'atu keessattu haala wal waraansa Itoophiyaa ammaan tana jiru keessatti Feesbuukin to'annoo isaa cimsuu fi dubbii jibbiinsatii fi hammeenyaa irratti akka tarkaanfii fudhatu gaafattee jirti. Ilhaan Umar mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana uummata isaa waliin wal waraansa keessa jira. Ummata hedduu fixee hedduu buqqisee miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira. Jijjiiramii abdii horachiisaa jedhamee yaadame ka Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana guffate ummati Itoophiyaa irratti lolaa qabani mootummaan Itoophiyaa ka Abiy Ahmed qaama uf deebi'ee nyaatu jechuudhaani olola Feesbuukiin irra jiru kana to'atamu akka qabu Ilhaan Umar dhaamsa ishii dabarsitee jirti. Yeroo ammaan tana warri mootummaa Biltsiginnaa deeggaranii ka ABN ka Izeematii fi akkasumas ka dhaabbilee qaama adda addaa ka miidiyaa irra jiranii dubbii jibbiinsa uummata naannoo Tigraay irrattu xiyyeeffate hedduu Feesbuukii fi miidiyaa hawaasummaa irrattu akka dabarsaa jiranii warra kaan hedduu isaanii mootummaan Abiy Ahmed maallaqa akka kaffalamuu fi beekamu bifa hedduun uummata Tigraay miseensota raayyaa ittisa biyyaa koomishinii keessa warri jiru hojjettoota mootummaa abbootii qabeenya abbootii amantii warra dhaabbilee adda addaa keessa hojjechaa jiru uummata Tigraay waan jedhamu irratti duulii maqaballeessii guddaan akka malee geggeeffamaa ture. Duulii maqaballeessii akkasii kunini hayyoota Oromoo dhaabbilee Oromoo irrattu geggeeffamaa ture. Gaafsu namni dubbatan jiru Ilhaan Umar dhimma kan argite akka rakkootu dhiyeessite Feesbuukii xalayaa barreessuun ishii waan gaariidha. Ilhaan akka malee dhageetti akka qabdu ka dubbatamu Feesbuukiin hagammaa deebiin inni waan kanaa kennu hin jiru. Wanni kun jechuun waan gaarii jedhanii tarkaanfii ishii ka dinqisiifachaa jiranii qaamileen hedduun akka jiru kadhagama jiru. Karaa biraatiin ammoo aktivistoonni naannoo Tigraay miidiyaa hawaasummaa keessattuu Tiwiitar irrattu duulii warri godhe dinqisiifannaa miidiyaa addunyaa argachaa jira. Washington Post akka gabaasetti November jechuun baatuma kan keessatti waraanni naannoo Tigraay eegii jalqabeen duubatti duula karaa Tiwiitariitiin godhameen aktivistoonni Tigraay ka biyya alaa jiraatanii aktivistoota mootummaan Abiy Ahmed deeggaruu yaadan irra caalanii mootummaan Abiy Ahmed interneetii fi telefoonaa fi wantoota adda addaa cufee naannoon Tigraay odeeffannoo addunyaa keessa akka baatu godhuuf carraaqullee warri Tigraay ka biyya alaa jiraatu naannoon Tigraay rakkoo warra akka addunyaan dhageettu odeeffannoo barreessuni akka Tigraay addunyaa irra hin cinnee fi miidhamiinsa fi gaagaaminsi mirgoota ilmaan namaa irratti naannoo sunitti gahu akka addunyaa dhaqqabanii godhaa jiran jechuudhaani duulaa warraa kana xiyyeeffata dinqisiifata jira. Duulaa warraa kanaanii Tiwiitariin banamte hedduun isaanii Tiwiitariin namni dhugaa harka qabu ka baate wantoota jedhamu hin taane fi warri naannoo Tigraay Tiwiitarii akkamiin akka namni fayyadamuu barbaadu hawaasi warra ka biyya alaa karaa Zuumiitii fi wantoota adda addaatiin wal barsiisa. Namni akka Tiwiitarii banate duula jechuun waraana Abiy Ahmed ka Tigraay irratti ni balaaleffanna ajjechaan Tigraay irratti dhaabatu uummata Tigraay irratti xiyyeeffatina waan jiru akka godhane godhe jechuudhaani kunin karaa miidiyaa hawaasummaa keessatti sochii haarawaa fi cimaa fi dippiloomaasii fi akkasumas miidiyaa haarawaa jechuudhaan dinqisiifatee jira. Kanaan walittu qabate uummanni Oromoolee aktivistoonni isaa gaafa jechuun Hacaaluun ijjeefame duula wal fakkaataa godhanii jechuudhaani Reuters fi ifama jechuun Washington Post akkasittuu dinqisiifatee jira. Duulii Tiwiitarii kan namni godhu addunyaan hubachuu deemti. Oromooleen hidhamtoota siyaasaa warraatii fi warra adda addaatii fi sagalee taahuu fi duula akka godhuu qabanii asumaanii dhaamuu barbaanna.
duulii Oromoo karaa Tiwiitarii ammaan tan laafaa jira. Duulii hiriiras duulii wantoota addaa godhamuu qabaa jennee dubbachaa turre haa ta'uuti malee hagammattu qabatamaa wanni deemaa jiru hin jiru. Duula kana Oromoon akka inni godhuu qabu ka irra deebinee goonu yoo Oromoon godhe warra Tigraay waliin isaalleen yaada adda addaa ka mootummaa Abiyyi dura dhaabbatuu fi yaada federeeshinii wal gargaarree sagalee cimaa uumuu akka dandeenyu ka mul'atu jechuudha. Odeeffannoo dhumaa ka oduu har'a isin biraan gahuu deemnu odoo gara xiinxalattuu hin dabarreeni dhaabbanni olla jedhamu ka advocacy fi diplomacy irratti hojjetu ka seenaa jimjimoo hoggantu mootummaan Ameerikaa Magnitsky Act ka jedhamu seera saniin seera Magnitsky Actiin warra hoggansa mootummaa Itoophiyaa kan mirga ilmaan namoota cabsaa jiran irrattu tarkaanfii akka fudhatamu gaafatee jira. Magnitsky Actiin kunini seera Kongireesii Ameerikaati abbootii irree keessatti warri uummata irrattu miidhaa dhaqqabsanii fi akka itti gaafatamanii bifa adda addaatiin tarkaanfii fudhata. Tarkaanfiin kunini mootummaa ammaan tana ajjeechaa fi miidhaa fi buqqaa'insa fi sarbamiinsa mirgoota ilmaan namaa keessattuu saba Oromoo irrattu bakka adda addaa Itoophiyaa irrattu geggeessan irrattu akka fudhatamu ollaanii ka gaafatee jiru. Ollaanii dubbii kana keessatti jechuun riippoortii Amnesty International fi Human Rights Watch Itoophiyaa irratti hundeessanii ka mirgoonni ilmaan namaa akka malee Itoophiyaa keessattu gaaga'amaa jiru san jedhuun akka mul'isanillee ka dubbatamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan daawwattanii hordoftanii fi hedduu isin galateeffanna. Odeeffannoon keenya ka har'aa ka oduu kanuma fakkaata mata duree takka ka xiinxala jechuun asirratti daqiiqaa 5-10 dubbannee nagaa walitti hidhamannee gara boodaa walitti deebinee yaada amma jalqabne kanallee gabbisne wantoota adda addaa isin biraan gahuu deemna jechuudha. Wanni dubbachuu deemnu namni Oromoo bakka adda addaattu jirtanii yaadii isin seenee jira. Anallee dabalatee waraana Tigraay kanan dubattu maaltu tahuu deema qabsoon Oromoo maal tahuu deemti Oromoon abdiiyyuu qabna waan jedhu yaada abdii kutachuuti fi yaada gosattu nama keessa jira yeroo ammaan tana namni gaafachaa jira. Akkaatani jiru waraanni naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti geggeeffamaa jiru kunin Oromoo fi hiikan inni qabu maali ka jedhu yeroo hedduu dubbannee jirra. Abbaan fedhu injifatee bahu, warri Tigraay injifatee bahu, warri nafxanyaa injifatee bahu, Oromoof waan guddaa hin jijjiiru. Maali fi warri kun adda durummaan ofii lolaa jiran. Dhugaa warri Tigraay federeeshinii deeggaranii, heera deeggaranii akkin bannee fi sanyii warra biyyiti warra falmachaa jiran. Waraan diddaa, waraana duguuggaa sanyii naannoo Tigraayitti akka hin dhalannee fi sarvaayivaaliif godhamaa jiru. Waraan kan jechuun bifa heeraatii fi seeraatiin mootummaan waraan kan labsuu hin dandayu. Ummati Tigraay akka ummata kamittuu baduu hin qabu jiraachuu qaba. Yakkamtoonni yoo jiraatan karaa seeraatiin gaafatamuu qabu. Ummata Tigraay akka nu bira dhaabbannu, biyya Tigraay akka nu bira dhaabbannu dirqama qabna jechuudha. Mooraalii gargaaruu qabna jechuudha. Kanaaf namni hedduun daba nafxanyaa kan arganii waan nafxanyaan ittiin deemu jirtuuf Abiyyi ittiin deemu jiru arganiif ummata Tigraay bira dhaabbatan malee Tigraay lolaa kana nu lolaa jiraachuu waan jirtuuf miti ka bira dhaabbatan. Nafxanyaan ammoo diina hamaadha. Kalee Oromoo cabsanii har'allee Oromoo cabsaa jiran. Nafxanyaan waraana kana mo'attee nuttu deebitii jedhee warri yaadu dhuga. Garuu nafxanyaan har'allee kaleellee nuttu jirti. Waggaa lamaan kan Abiy Ahmed ka duula Oromoo irratti waan Oromoo ijjeesaa miidhaa jiru. Ka Oromoo ijjeesaa miidhaa jiru. Bu'aan waraana Tigraayitii fi mootummaa Abiy jidduutti geggeeffamaa jiru waan fedhullee yoo taate qabsoo uummata Oromoo hin miidhu.
miidhu. Maaliif jennaan qabsoon uummata Oromoo dhugaa ishiin irratti hundoofte dhaabbattetti dhugaa bu'uurattu jira. Gaafilee uummati Oromoo wanni feete dhalattu gaafatu gaafii bu'uuraa gaafii haqaa gaafii sunittu jira. Dhugaa haqaa ka Oromoottu jira. Abbaan fedhangoo qabate, Jawaarilleen qabate. Dabretsiyoon qabate. Dassaaleen Cannee qabate. Gaafileen bu'uuraa ka Oromoo kun haga hin deebi'inittu Oromoon hin callisu. Gaafileen bu'uuraa kun ammoo haala ammaatiin deebi'aa hin jirtu. Haala ammaatiin fala argachaa hin jirtu. Kanaaf haga gaafileen bu'uuraa Oromoo taatiin deebisin qabsoon Oromoo lallaafuu ni malti, bacancaruu ni malti, yeroon dheerachuu ni malti. Ammoo hin baddu deebi'uun ishii waan hin oolle. Kanaafuu waraana naannoo Tigraay irratti laaltanii warri abdii kutattanii yoo Tigraay mo'atamte nuu badde ka jedhan Tigraay lolli isanii lolaa hin jirtu, wanni isinii badde hin jirtu. Osoo Tigraay mo'attallee wanni isinii dabartu hin jiru mootummaan Abiyyi dadhabaa jedhamee yoo yaadan malee inuma jira. Tigraay odoo mo'attallee Tigraay achumatti ofirraa ittistii malee haala ammaan tan jiruun dhuftee Finfinnee qabachuu warra akka malee carraan xiqqaadha. Waraana kan irratti jechuun Tigraay mo'atti, Tigraay mo'atamtu irratti qabsiifne qumaara taphachuu dhiisee numaan godhuu dandeenya ka jiru irratti dhaabbileen siyaasatii fi warri Oromoo hunduu xiyyeeffachuu akka qabnu. Kana ka dubbatamuu qaba, kana ka hubatamuu qaba. Haala ammaan tan jiruun, haala gosa ammaan tana jiruuni wallolii naannoo Tigraayitii fi Amaaraa keessattuu godhamaa jiru kunin karaa adda addaatiin Oromoo cimsa. Maaliif? Abiyyi waraana kana mo'atee yoo ba'ullee Abiyyi dadhabee laafettuu keessa bahe. Abiyyi miiluuf madeessettuu keessa bahe. Yoo mo'atee bahillee Abiyyi meeshaa Itoophiyaan waraana gurguddoo qaqqabdu barleessettuu keessa baya. Abiyyi humna namaa raayyaa ittisa biyya biitiin qabdu qisaasettuu keessa baya. Meeshaa biitii qabdu balleessitu keessa baya. Milishaa Oromoo dadhabsitu keessa baya. Humna addaa Oromiyaa dadhabsitu keessa baya. Waraanii kafal hin taane Abiyyi dippiloomaatiikili madaa'ettu keessa baya. Abiyyi dinagdee Itoophiyaa diigettu keessa baya. Abiyyi madaa'ettu keessa baya. Madaan isaa kun ammoo haga rakkooleen Itoophiyaa ka bu'uura furamaa hin deemne hin fayyadu. Abiyyuuf madeesse madaan kun ammoo madaa girindaawaa qoormadaawaa deemtu. Madaan kunin የሚያመረቅዝ ቁስል አማርኛን ይችላል. It's gonna be a festering wound which never heals. መዳ ራሞፍቱ መዳ ሀማቻ ደምቱ ኡፍ ሚዴ ጅራ ኦዶ ሀር ምስሪን ሱዳን ኢትዮጵያት ዱልተ አብይ ሜሻ ወራና ኦፍራይትሱን hinqaba. Dippiloomaastaren Abiy Ahmed miidiyaan addunyaa maqaan ittiin kaasu namichi Noobelii maqaa balleesse. Namichi Noobelii nagaa najiseesse. Maraata nam nagaa fakkaatu. Dippiloomaasiilleen dinagdeelleen kufee jira. Dinagdeen Itoophiyaa hin guddatu. Guddachuu mitiyyuu dinagdeen Itoophiyaa riphuu deema. Kontorfachuu deema. Recession. Miidhaa guddaatu Itoophiyaa irratti dhaqqaba. Kanaaf Abiyyi humni inni akka malee nam sodaachisaa keessa bahuun hin jiru. Yes. Yeroo gabaabduuf humni ni qaba, qawwee ni qaba. Mooraalii ittiin gad deebi'eessaniin Tigraay mo'atee gad dhufe mooraalii suni wanam godhuu danda'e. Yaadadha Mangistuu Hayilamaariyaam. Ziyaad Barree mo'ate bara 1978 Ziyaad Barree mo'atee achiin duubattu maal jedha? በምስራቅ የተገኘ ድል በሰሜን ይደገማል። እንጂፈኖን ባያ karaa kaabattu deebi'aa jedhe uf balleesse. Tigraayittuu mo'atame, Eertiraattuu mo'atame, dhumirratti aangoo dhabe deeme. Abiy Ahmed illeen በሰሜን የተገኘው በምናምን ይደገማል። በደቡብ ጀድ kijiba. Waan yeroo gabaabduti. Waan yeroo gabaabduti. Injifannoon isaatiif gammachuun isaa waan akka fixeessati. Fixeessi ganamaa. Ashuffee ganamaati. Loon hin gaabbisu akka caaluun baane fixeessi ganamaati hin jiru yaaduun baatu dhabane. Kanaaf waraana kan keessatti jechuun wanni Oromoo sodaachisaa guddaan hin jiru. Dhugaa nafxanyaan yoo cabxee jabaattee baatu nama yaaddessiti. Ammoo wanni nafxanyaan tarkaanfii warri fudhachuu deemuttu jiru daran waan Oromoo irra cimsee irra jabeessee deemu.
ammaan tana lafa jechuun Tigraay fudhannaa jechaa jiran. Achiin dubattu matakkal soostanya ግንባር ነው jechaa jiran. የመጀመሪያ ግንባር ራያና ወልቃይት ጸገዴ ራያና ማን ወልቃይትና ጸገዴ ሁለተኛ ራያ ሶስተኛ መተከል አችን ዱባት ተማማልን ሰመን ሸዋ ፍንፍኔ እትፉፍ ግንባሪን ኩነቹ ወረ አማራ ነፍጠኞታ ከራ ሁንዳን ወልት ቡሳ ጅበሲሰ ሲያሳ ወራ ከበበለቲንሳ ኩን ጅባማ ኡፍ ከራ ከናኒ wanti warri godhuu barbaadan federeeshinii diignaa jechaa jiran kana addunyaalatti machaa jiran Yoweri Museveni federeeshinii sabaaf sablammii hin jibbaa jedhee jira Ana Gomesh diplomaatiin jechuun gamtaa Awurooppaa kan barreessee jirti federeeshinii diiguu deeman heera kan itti bu'uu deeman kun darana Abiy Ahmed jibbisiisaa deema Oromoo biratti Oromoon hagamma dubbiin isaa hin galiniif galuufi deemti Oromoon hagamma dhimmi isaa hin galiniif galuufi deema warri hagamma is abdate irra kaayyate dubbii beekuu deema gara dubbiin deemtu taakkasan kun ammoo dubbii akka malee namaa ibsa kabira ammoo Abiyyi gaafii Oromoo kabu'uura dhugaa Oromoo kaganama jennu sun gaafii aadaa Oromoo guddisuu afaan Oromoo guddisuu Oromoon ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa Finfinnee gaafii dinagdeen Oromoo humneessuu gaafii jechuun magaalota Oromoo fakkeessuu kan tokkollee kagadaa Oromoo badhaatu hin barbaadu hin deebisu haga gaafilee dhugaa Oromoo kaganama kana bu'uura deebisuu hin barbaannetti dubbiin Oromoo hin qancartii malee hin battu hin becencertii malee hin battu inuma yeroo fudhattii malee gaaf tokko kaa'uun isi gaaf tokko dhoofte injifannoo argachuun isi hin oolle injifannoo Oromoo kan argattu wantoota injifannoof gargaaru Oromoo waan baay'ee qabdi lakkoofsa warrattu jira dinagdee warrattu jira baay'inni isaaniitu jira qubsum isaaniitu jira dhageetti isaaniitu jira namni Oromoo hundu dallanee ammaan tana garaan isaa belchaatee jira garaan belbelee jira guyyaa guyyaan Oromoon wanni godhama wanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun boqonnaa is dhowwee jira nagaa hin qabu kagaraan bitame jechuun Abiyyi faarsaa jirulleen wanni Abiyyi hedduu akka hin galleef dubbatamaa ka jiru warri waraaboo kagaraa malee ka maqaa yoomnu dhibeedulleen hedduun isaanii Abiyyi irraa gaafii qaban Abiyyi irraa shakkii qaban amma wanni murteessaa hagam tokko nu jabaannee qabsoofna ka jirudha qabsoo kan keessatti ammoo hidhamtooti siyaasaa keenya dagatamuu hin qaban wanni jalqaba warri manhidhaa jiru manhidhaati bahe mariin siyaasaa hundayyuu hammatu akka godhamu dhiibbaa godhuu qabna karaa dippiloomaasiin dhiibbaa godhuu qabna Oromoon carraa guddaa tokko dabarsee jira biyya alatti waraanni Tigraayitti godhame kun waraana seeraa alaati waraanni kun hin barbaachisu karaa nagayaatiin dubbiin afuramtu jennee sila har'a akka jechuun ambaasaadera nagayaattu Oromoon nagaa barbaada Oromoon Amaaraa bira hin jiru Oromoon Nafxanya bira hin jiru Oromoon Tigree bira hin jiru nagaa barbaada jennee sila ajanda kan goone hidhamtoonni siyaasaa bahanii marii nagaa godhamuu jennee itti fayyadamuu danda'a ture nu darbee jira karaa dippiloomaasii illee wanni hedduu nu darbaa jira Ilhaan Umar Faatii xalayaa warri barreessaa jira argaa jirra akkamiin dippiloomaasii karaa miidiyaa warra Tigraay akka sagalee qabu akkamiin addunyaan akka waliin dhaabbattee haasawaa jirtu waa hedduu irraa baran miidiyaa hawaasummaatiin maal akka isaan godhaa jiran waa hedduu irraa baran karaa suniini warri keenya jechuun wanni nu goon akka malee dadhabaadha waa hedduu jiru hin karaa biyya keessatti ammoo miidiyaan Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo akka kaatu waa hedduu godhuu danda'an hagamma godhaa hin jiru miidiyaan sagalee qaban waa hedduu ammaan tan poointii hedduu ofirraan galchaa jirra waraana Tigraay irraan godhamaa jiru kana jechuun miidiyaan silatoo qabanii warri miidiyaa qaqqabanii humni qabanii nam qaban jechuun waa hedduu godhuu danda'an waraanii badii inni qabu miidhaa inni qabu dookimenterii adda addaa hojjechuudhaan uummata barsiisuudhaan uummata dammaqsuudhaan biltsiginnaan Oromoo maal godhee waan jiran beekti dagatame jira raayyaa ittisaa biyyaa kakalee haadha daa'ima irraa ijjeese reef daa'ima isirra teessise tumaa turetti har'a ከመከላከያ ጎን ቆማል ወሊን ዳበዳ ጀነራል ፋርፋማ ኦል raayyaa ittisa biyyaa ka dubartii ulfa gudeede ulfi garaa baase raayyaa ittisa biyyaa ka ijoollee shan guyyaa tokko fixe waraabessa nyaachise raayyaa ittisa biyyaa
kanama kolaasaa ture. Qeensa piinsa namirraa buqqisaa ture. Ka Oromoo miil muraa ture. Faarfamaa ture. Badii raayyaa ittisa biyyaa miidiyaan Oromoo silaate dookimentariin hojjete raayyaan ittisa biyyaa kun yakkamaadha. Yakkaaf barbaadamaa jennee jechuun waa hedduun hojjenna. Badii waraana hin hojjenna. Uummata dammaqsuurra warri miidiyaa humni qabdan. Dookimentari adda addaa hojjechuudhaan, uummata barsiisuudhaan, gaafa maaster pilaanii magaalii jechuun lammii kuraa dhaabbate, maaster pilaanii durii sun irra deebisne jechuun maali maaster pilaaniin akkamiin dhaabbate, akkamiin deemaa jirra hin hojjennu. Gaafa dhimma afaan Oromoo gubbaatti waan afaan Oromoo ka miidiyaan jedhe ka Abiy jedhe ka kanaan dura walitti finneen hojjennu. Dookimentari adda addaa waan namni dammaqsa, waan nama kakaasa, waan uummata haamilee godha. Waan qeerroo akeeka lafkaayaa kan godhaa kan hin godhin akkas godhaa jedhu karaa miidiyaatiin uummata dabarsuun barbaachisaadha. Kan irratti hojjechuu danda'u qabna. Ammaan ta'e jechuun potenshaaliin jira guddaadha. Tarsiimoota harka xiqqoo nu bacancaree na fakkaata. Carraaleen jijjirtuu fi balbalti jirtu fuloon jijjirtu guddoodhaan jiru kanattu jira. Uummatni Oromoo ka biyya keessatiif biyya alaa abdii hin kutatinaa. Waan dandeettan carraaqaa. Waan godhuu qabdan godhaa. Tigraahii mo'attellee gaafiin Oromoo hin jirte. Mo'atamuun Tigraay fi mo'achuun Tigraay. Mo'atamuun biltsiginnaati fi mo'achuun biltsiginnaa. Biltsiginnaan odoo mo'atamte dhakaa tokko Oromoo hin siisitu. Tigraayis akkasuma. Ka gaafii Oromootiif fala dhawu, ka gaafii Oromootiif deebii deebisu Oromoo qofa. Oromoo qofa. Wanni biraa hin jirtu. Waan daawwattanii fi na hordoftaniif hedduu galatooma. Garuu maal godhuu qabna ka jedhu itti yaadnu. Nagaatti halkan gaarii, guyyaa gaarii, gudaan waldachaanee.